sigaleteeffachuudhaan dhufe naaf fayyamta. Akkana wali firraa maaliif borullee yoo lafas arge akkana gasi gaafachuu naa tolu. Yaa. Okay. Amma dhiise waa'ee suuraa otoo hin taane sigaleteeffachuudhaaf hin dhufe. Maaliif nagalateeffattu naan jedhi? Laali asittiin nagalateeffachuus naarrabsuu bichaa hin dandeettu gaafii waan barbaadde waan naarrabsuu hin taane nageeku dandeettaa namormuu dandeettaa waan barbaadde firiidamiidha manni kun osoo hin jarjarin osoo hin sardamin jechuudha namni sitti bu'u hin jiru jechuudha. Ani jarjarullee na bira hin jiru sardamullee na bira hin jiru baay'ee tokkoon si jaaladha baay'ee tokkoon si kabaja akkasuma duraan dhugumatti si jibbaa ture yaani miidiyaa kanarratti bas haadha miidiyaa taate bu'aan qabdi jedhee yaadaa ture garuu amma immoo si jaaladhee jira jaalala otuun taane dhugaa baay'ee tokko bakka waan keessa kiyya jiru akka nama keessa kiyyaa dubbatee tokkotti na gammachiiste haasaan kee wallaahi dhugaa baay'ee tokko nama gammachiisa nama tokko rabbiin taane wanti sodaatamuuf hin jiru. Huda qabdee dhugaa namatti himuun kee bataam namni wadda wallaahi billaahi. Amaariffallee hin beeku keessumaan godhee. Amma dhageessa? Afaan abbaan qabu kama baratetu abbaadha afaanii. Okay, dheengadda yeroo jalqaba gaafa mana Dr. Mariam sanatu achiin ture. Otuunin maayikii banadhee sagalee kanaan galatoomisin jedhin buute baay'ee tokko natti toluu dide ergasii immoo yoomuma argadhee guyyuma tokko galatoomisin jedhee yaadee amma immoo hin dhufee akka carraa jechuudha. Kanaaf nagalchuu keetiif guddaa galatoomisin jedha. Yoomiyyuu jecha namaatiif fi gocha namaatiif bakka hin laatini ati dubartii jabduudha. Yeroo ammaa kanatti otuu biyya bulchisiin jedhanii hamma tokko bulchuu ni dandeessa jedhee wallahi chaabbaa harka lamaan siidha waan sinii galee. Waan ati dubartiin yaaddu waan ati dubartiin haasoftu kana arra dhiirri surree uffatu dhiirri akka barbaadetti guddaadha jedhamee ilmi namaa kabaju hanga ati yaadde kana yaaduu hin dandeenye koo nama si hubateetu beeka waan ta'eef. Biyya kam jirtaati? Okay. Kaza kana si jechuun barbaade sagalee kiyyaan afaan kiyyaan si dubbachuu kiyyaaf yookiin ol nagalchitee na dubbisuu keetiifu baay'ee tokko galatoom siin jaaladha. Dhugaa rabbi wallaahi ka dhugaatiin si jaaladhe libbee na ani riyaadiin jira. Riyaadiin jirta jaartii qabdaa? Aku amma kaati kan ladduufi miti akka dheengadda michaadhaan michaa asirratti ilmoo daa'ima bochiste na bochiste ani miskiina irraa dhabu yaa'otaa hime. Jaartii qabdaa hin jedhee bara. Ayellee. Jaartiin qabdu? Waggaa meeqa doonaan Saudi? Waggaa meeqa Saudi keessa? Waggaa 5. Agammaa hidhate takka jaartii yookaan jaalallee hin arganne. Yoo hojiiti yaaddu ikkoo nama guddaadha bara amma asirratti seenaa fi taarikiin haasofsiisuu deemtare hojii keenya yaaddu. No jechuun jaartii yookaan jaalallee argattee jaanne jechuun namni tokko waggaa 5 biyya keessa jiraatte akkamitti jaartii yookaan jaalallee hin qabu? Ani waan takkaan sitti hima waan dhugaa takkaan sitti hima wanni dhugaa wanni sitti himu yoo jiraate yeroo ammaa kanatti ilmi namaa nama akka ofiin argatu. Ani amma tarii akka ofitti amanamummaa kiyyaatti yookiin akka ilma dhiiraa tokkotti shamara hin ganullee ittillee taphachuu boochisuu hin fedhu. Garuu ammoo akkana yaadu kanatti immoo shamarri yaaddee jireenya isiitiif kutattee dhiiraa wajjin deemtu immoo hin jirtu. Yeroo ammaa yoo dhiirri miskiina ta'e shamarri immoo akka gowwaa isa seeteetti caammaadhaan ol baatee mataa isaa irratti udaanti. Siigalu jira. Yoo isii miskiina taate manarraa ijaarratee akka barbaadetti ilmoo garatti hambisee shaararra gatee biraa deema. Waliin qixxaatu jiruun addunyaa kun. Kanaaf jibbee bakka haala miidiyaallee akkuma ilaalu kanatti bakka daraasee kophaatti yoo hojjechuutu anaaf caala jedhetti dhiise. Addunyaa gammatti rabbi sitti argaa. Jaartiillee jaalalleellee waa takka hin qabanne Saudii seentee akkuma biyyarraa dhuftee hin jirta jechuudha.
أو ما قد إنه الجيبت والله يعني إكو جلس إنه من نجارو يعني أمارف فان كيسة قد جيتين فكيسو No دليل rakkoon qabu دوما naggaan ستاسو kun جابا rakkoon qabu ta'ee dhugama jirtu san dubbanna qaba. Fakkeenyaaf biyyaa baatee waggaa kana hunda jaartii yookaan jaalallee osoo hin qabaanne sanuu su'uudii keessa jiraadhe jechuun kan kee naa fudhatamuu Okay, ayyee waan tokko jira. Fakkeenyaaf amma fireendii numa baafanna. Namni fakkeenyaaf dhiiras ta'ee shamarri yeroo ammaa kanatti bichaa yookiin ammoo kophaa isaa akkanumaan ciisee fe'ee nyaatee dhugee hin deema jechuun ushatno. Daa'ima silmiyaanii fakkaatu kuni haa ta'u. Wallaahi waan itti ani naasofsiisu deema. waan hin taane Ammoo yeroonii fi xiqqoo wajjin ture. jireenya bakka jireenya ilma namaati jireenya ilmi namaa dabarsu malee waan hin taane miti namni tokko laayifii dabarsuun waan hin taane miti waan keessa dabarsee waan ta'eef itti gaabbusu hin qabdu sanammoo jechuudha waan dabarsite Bas hin gaabbu haa ta'u garuu irra caalaa shamarranii naasofsiisaa sirriitti haasofsiisa. Yeroo wajjin haasofne bas waa'ee jaalalaa sirrumatti walii galla. Waa'ee sama ijoolleen asirratti haasoftu waan manni wal godhaa jiru kanallee wal goona si jechuun hin danda'a. Maal godhaa si soba? Ani akkuma laaltee agartuu kana duriyyeedha waan ta'eef. Garuu rakkoon isaan qaban wanti ani isaan irraa dhaabadhu maatiin gargaaraa maatiin godhaa ani amma akkasii jireenya cinqii hin danda'u hiraar hin danda'u ani waan akkanaa kana hin fedhu isaan maal fedhan istorii feesbuukii sirriitti hojjechuu yoo namni akka isaaniitti isaanii wajjin haasoo baate gowwaa nama se'uu waa'ee jireenyaa kanaaf maaliif uumamnee maaliif biyyaa baane waan jedhamu kun hedduu itti yaadamu keessumaa namoota miilaan deemanii biyya suudii kana dhufaniif. Sigalu jira nama jechuun akka mataa kiyyaatti an akkuma na agartu kana jaarsa dullacha umriin itti deeme hin taane garuu immoo siires waan biyyaa baatee beekuu qaba namni jireenya akkanuma waan hin taane waan xixiqqootti baastee waggaa 10-15 biyya namaa keessa teessu karoora irra galchitee waggaa 5tti galuu dandeessa biyya namaarra amma sigalee nama akka kiyya kana yaadutu dhabame waan ta'eef hin firaa dhiise. ijaazaa wal buuftanii Sahaa sobsiifte keessaa mee dhugama dubbatu sadii ijaazaa buufta. Kun dhugaadha bar waan dabarsite waan ta'eef. Subhanallah yoo lama moo sadii ijaazaa buufta. Akka gurbaa guyyaa kanatti wallahi hojii ta'e yaaddu nama tokko akkanatti tuqeen beeku takkaa waanuma sannii mi'ooytimoonii urgootii ulaaleen beeku. Jol len kamera na jala kaise media ran ofte makan kiya nama guddaadha hojii ta'e nyaadduan sitti jira. Dhugama dubbadhu kaan sobiniiti amma jechuun bakka wal sobnu jecha bakka namni yaada seenjitti wal godhu jirra malee bakka namni waan tare irraa waan tare akka muudannootitti haluuf akka muudannootitti itti fuufurra jirra malee kunini waan yookaan qaanfii qabu maal qabu hin taane fakkeenyaaf aniifatti osoo amma biyya tokko keessa jiraannee wal haasofsiifnee wal jalajjennee waliin waan tokko raawwanne ibri shiriirra tareetiin Mahammadiin jaaladhaa argitee gurgusaa guyyaa kanaa bara akkanaa keessa isaan wal dhiibnee kabiraatiin dannaa jedheetiin miti gaafa si wajjin jaalala yookaan ammoo waan tokko eedansee galaa miti namni kamuu akkas jecha beekamaadha gatii kana ta'eefi waan keessa dabarsee malee waa wannootiin jenna fakkeenyaaf yoo ijaazaa wal buuftanii jiraatu. Yoo keessaan soo jaasee malee asirratti illee naasa'u garuu as keessatti ergan biyya suudii dhufee takkaa qammaseen beeku. Rabbiin shurtaa suudii boru gana manatti haa jaju karaan seenneen jedhu. Ay billah alaik subhanallah ya wo jibate jaddo mal dubi rakara wallahi duga qammaseen beeku bakka hone ta'e amma kasitti an takkaani janaajjane malee dubartii takka ijaazaa hin buufne jedhe kaka. Jaddo maa baatammaa jechuun hin fixannee bara haa intarviyu irra jirra. Awwaala gargaara jechuudha. Cara muslimat fakkaata na fakkaata. Kana jalqaba waan gaarii wal barsiisaa jirta moo akkam jechaaf?
Masgiida jirtaati. Ani laa jechuun masgiida sin jiru. Masgiida sin jiru. Ayyee. Masgiida qofatti waan amantaan eegamu. Jechuun masgiida jirtamoo ati sheekamoo maalinni? Nama duraan sheekuma ammaaf. Amma hoo? Amma sheekamiti. Maaltu si jijjiire? Anama. Ani bakka yoo hin barbaadin. Hin barbaadin jechuun akkam? Jechuun kaafee irratti hundaa'ame ree. Argee bar hin barbaadinii jette. Wanni duramaa amantiin kan kee musliima moo kiristaana? Ara muslima. Musliima. Ayyee dura sheeka turte amma immoo hin barbaadin maaliif? Beekumti akkasii osoo hin ta'in qara'e malee. Naannaamu. Oromiyaa. Argee Oromiyaa akka taate argee bar. Naannoo kamii siin jedhe? Malee biyya kam siin hin jenne? Gaafii keenyaaf hin deebifne naan deebif ture kan si gaafadhe. Bara amma fakkeenyaaf ati maal barsiisaa ta'e yoo si ilaalu intala musliima fakkaattaa jettee meebi barsiisaa amantii osoo taatee fi rakkoon qabu. Ati ammas barsiisaa amantii tokko nama ofiiyyuu dura barataa ture amma dhiisee keessaa waan san dhiise waan hin barbaanne dhiise jedhee namni waan hin barbaanne waan dhiise tokko waa'ee amantii irraa na gaafachuu dandeessu osoo sirriidha. Maaliif amantii jechuun dhuunfaa kiyya waan ta'eef. Eessa suni deeggatii kana ta'e Faatima gaafii man na gaafatte dheer gaafii na gaafatte jirtu osoo akkuma siif amantiin dhuunfaa naafis dhuunfaadha jechuudha. Jechuun al tokko karaa deemtutti keerii facaafachaa deemuudha moo sharri facaafachaa deemurra caalaadha garuu. Atoo hin barbaadduuf dhiiftee miti maa keeriif sharri illee ofii facaafatanii bar dhuunfaadha keeriif sharri. Barbaadu bar alifaa jedhee garuu baradheen ture. Maalifi? Kanaafuu ati waan dhuunfaati wanni nama galchu hin jiru jechaaf dhiifteemi. Anis yoo barbaade keerii facaasa yoo barbaade boqqolloo facaasa yoo barbaade dinnichaa facaasa sun ammoo yoo facaase yoo gaheef yoo fafillee xiyya waan ta'eef. Intar bira jirtaa bara yeroo hedduu viidiyoo kee jala deemee laala. Garuu yoo dubbattu xiqqoo isii arrabni keeyyuu fakkaata xiqqoo garaachi xiqqoo deema garuu yeroo hundaa baay'ee hordofa. Viidiyoo kee saniif si gaafadha. Taata yeroo baay'ee viidiyoo kiyya hordofta taanaan viidiyoo kiyya keessatti egaa hayyuu si fakkaadhe dogongorri ati himuudhaaf yookaan yaannati kennachuudhaaf jala kana lakkoofsa barreessite maal akkuma dhageettu warri jala kana ol bayanii lakkoofsa barreeffadha jala kana warri jedhu warra yaada qaban yookaan ammoo waan akkas akkasiisan. Yaada qabu. Yoo akkam dhufte jala kana. Ay jechuun yeroo hundaan seenanii. Taata yeroo hundaa seentee jirti amma maaliif seente walumaa galatti? An jechuun gaafii kana si gaafachuuf. Gaafii akkam? Gaafii amma si gaafadhe tana bakka yoo achumatti dhaabeesh sittaa tolu. Kootu deebee salatti. Hello. Si hojii dubbachuu jira bar miyuutii irra bahi.